Sisneeto adabanneeto teenye waa'ee jaalalaa haasawuu eegalle waraana wallagga waggaa ja'a guutuu waan hunda irratti cufanii kobaatti baasaniito maqaan taan itti baasaniito ilma saba Oromoo yoo kana godhan Oromoon diasporaan takkittiin gadi baateef wallaggaadhaa fi hiriira baate hojjettan natti himaa. Gaafa Harargee keessaa ummanni gaafa Sumaalee keessaa ummanni Harargee sun hundi miliyoonni tokko buqqa'u kadhataan tokko wallagga keessatti luka hin qabu luka lachuun daandii gubbaarra foqoqaato ani seenan qaba saba kiyyatu buqqa'e jedhee kadhateeto birrii sani gargaarsa saniif oolchee jechaadha. Jimma keessatti illee kanaa jechaadha. Itti saalfachuu qabnaa jechaadha. Okay, diasporaan diinuma Oromooti jechaadha baay'inni isaanii. Abbaan biyyaa si an biyya jirtu dargaggeessa biyya jiru sani qabsaani si. Lafti sun kan keeti biyyi sun tana biyyi miti ashimallisi miti an diasporaa miti kani Oromoo bakkee san jiru irratti du'i. Diasporaan mala baasaa lafa fudhata. Mala baasaa makiina bareedan deema dhufeeto ajaa'ibaan mala baasaa deema biyya abbaa keeti irratti lolteeto hidhatteeto lolteeto of kabachiisuu qabdaa jechaadha. Nde qazanu binokko suufi datte suufi bitte pasta faranji kuufte ani beeka daawila beekuma ke uddu keessanitti naqa yeroo hundatan qabso Oromoo balbala irraan gaheeto ummata Oromoo kana nyaachisu hayyuu warra jedhamanii jechaadha warra dhugaadhaan hidhatanii qabsaasan osoo hin taane hayyuu nadhii gammadaa tan nyaachistan haa caaluu tan nyaachistan sababa Jawaarittiin ummata Oromoo dogoggorseen haa caaluun tan nyaattame osoo Jawaar Mahammad yeroo sun qabsoon keenya galma hin geenye jedheeto gara qabsootitti dafee deebi'e haa caaluun hin nyaattamu ture. Oromoon kun hundi hayyuun kun hundi hin ajjeefamu maqaan ummata Oromoo hin baduu ture jechaadha. Kanaaf nuyi hogganaan keenya biyya jira qabsaanis biyya jira afaan qawweetti amannaa afaan qawweetitti warri hin amanne mirga kan keessanii gara barbaadanitti fufaa garuu wobo maqaa hin nayina gaafa wobo maqaa dhooftan akkana ayyaana gadi gara galche kanattan gadi sin gara galchaa jechaadha kanuma dubbiin. Okay, asmaanan kun dubbateera. Roobale gaafii taanuun qabaaroo gifti dureedhaa fi gifti duree eenyudha maqaa dheekaa gifti duree eenyudha maqaan ishee Burukee gifti duree Burukee Gofsi guma. Gaafii nan qabu. Thank you galatoomi amma kaasanii namoonni mana kana keessa jirtan mana kana jala jirtan hundumti keessanii gifti dureera na waama. Gifti duree muramte. All right, gifti duree ayyee. Gifti duree jiri tullu ati. Gaafii nan qabu. Gaafii nan Burukeedhaa qabu. No war campaign yookiin no war sa jedhu kanarratti maallaqa barbaada. Maallaqa wannoo barreessuudhaaf isa mafakkirii jedhan sana barreessuun maallaqa barbaada. Yeroo barbaada printii barbaada. Uummata biyyootuma murtaa'e duwwaatti no warii geggeessitu moo Afrikaa, Asia, Europa, America this is my question. Why do you love it? Afghanistan. Afghanistan keessattis no worrying geggeessu godhe. Thank you. Yunus like Thank you. and commenti kenneen ture dubbii fitte jedheeto dhugaa. Go ahead Yunus. Kanaafi galii eessaa keenyaaf nuti amma inkaamii qabna inkaamii keenya ala waa tokko socho'uu hin dandeenyu yeroo waboodhaa maallaqa laannu miindaa keenyarraa baajeta baafnee laanna isin maallaqa ittiin no warii kana mootummaa Itoophiyaati moo imbaasii Itoophiyaa biyya alaa jiru moo cheerchiidha moo mooskiidha moo UN'dha moo maallaqa kana eessaa argattan kunis yoo waan kana sirriitti ibsitanii no wariin keessan kuni beekuu dandeenya yoo sanan taane yoo mootummaa Itoophiyaa isinii kenna ta'eesi erga no warii ta'e fandii bakka kana argamna akkati uummata dhaggeeffatuuf daawwattoota roobaleetiif ibsituun barbaada galatoomi gifti ture. Thank you ulfaadha. Itti fufi gifti duree keenya. First lady. First lady. Oh my god. Gaafiin kun gaafii baay'ee ulfaatudha garuu
I'm just trying to be formal, okay? Formality ta'uu barbaadeenidha. Gaaffiin kuni baay'ee gaaffii ulfaatudha. Garuu deebisuuf nan yaala. Amma ammaatti projektii kanarratti gahee koomitii irratti hojjechaa hin jiru. Akka haala maalitiin fandiin argamu. Garuu immoo experience adda addaa hin qabuuni. Gaafa wanta non-governmental movement wanta akka social movement kana gaafa godhamu kaampaanonni gurguddaa jiru fandii kan godhani. Kanaaf badaa wanta na yaachisiisu miti. Wanta immoo namoota na fokkaasanis wanta yaachisiisu miti. Maaliif yeroo baay'ee wanta akkasii social movement ejaa ta'ee fi kaampaaniin tokko tokkollee wanta akka poostarii maal kana tolara kan hojjetanii qarshiilee sirraa hin fudhatanii jechuudha. Wanta nagaaf ejaa ta'ee fi jechuudha. Kanaaf that's all. Ammatti immoo isa biyya meeqa irratti noo waarii kana geessuuf Afrikaa guutuu irratti jettee lakki amma Itoophiyaa irrattidha. Gara fuulduraaf immoo gaafa gaafa bal'achaa deeme gaafa namoonni baay'ee paartii kanaa ta'uu deemanii biyya lafaa hundumaa irrattiyyuu waraannitu waafee natti tola ana akka burkeetti jechuudha. Akka ayyaanaas tun ta'in akka burkeetti biyya lafaa guutuu irratti. Ani hiriirriidha biyya irratti ani diaasporaa natti fakkaate. Hiriirri kun biyya irratti edha Itoophiyaa keessatti. Hundumaa irratti hiriirri namni waraana hin barbaadu jedhee Oromoo ta'uun irra hin jiraatu, saban biraa ta'uun irra hin jiraatu, reesiyaan biraa ta'uun hin jiraatu. Diaasporaadha moo biyya maal Itoophiyaa keessatti? Eenyuyyuu taanaan koozii kana support godha taanaan you are more than welcome to support it. Ati biyya deemtee hiriira baata moo asumatti baata? Idduma hin dandeetti, iddoo humni koo dandeetti. Gift dureen faanuu kannaaf bargalee nu biraa ani amma maalidha beektu gaafa isaan no more waarii kana qopheessani hunduu waliin ba'a na amanaa Oromoonis waliin ba'a Amaarris waliin ba'a garuu no worry osoo hin taane down PP jedhu dhugaa rabbi eegaa mee ayyaan oo biyya ta'e qawweedhaan nama rukutu warra mootummaa deeggarutu ba'a kun beekamaadha. Yanus wanta ko kan jechuun barbaade nageenya fiduuf gaaffii ala namaa deebisuudhaaf lubbuun iyyuu ba'aa jira horii mititi. Lubbuun horii caaluyyuu iddoon taanetti saree nyaachaa jira, iddoon taanetti kufaa jira. Kanaaf ana akka nama tokkotti nagaan dhufuu hin danda'a taanaan I will contribute whatever I can. Beekumsa koo taanaan, yeroo koo taanaan, horii koo taanaan, taayimii koo taanaan I will contribute. I will akkasuma kana immoo nama hundumaallee nagaa fiduu danda'a taanaan wanti kun optionii ta'ee namni itti amane namni biraas dhufee support godhee taanaan eenyullee dhufee paartii kana yoo ta'u immoo you all more than welcome and you all invited. And I'm garu by the way. It's not I am not favoring Ayana by the way. I am supporting the cause. Partiin teenya isin deeggarti partiin barii isin bira dhaabbatti waa hundaanuu karaa nagaa kana akka malee deeggarraa warra nagaa nagaa mootummaani gaaffii uummata Oromoo deebisee gunu bukkee dhaabbatee jenna we are more than happy. Lakkii mootummaan ummanni Oromoo duudhiisee beelli biyyaa badee nagaan bu'ee namni hojiitti galagalee barumsatti galagalee fayyaa argatee lubbuu waaqayyo saalaatee jiraatennaan it's like dabare wallahi kami waakisa rogale okay gumaatti fufi gumaadha afachu gumaadha thank you ashe laali guma dura warri amma dhuftani waa tokkon isini ibsa ayyaanan kana dura nagalera dhaggeeffachaa afachu warri amma jala taa'ee dhaggeeffatullee akka dubbii hubatanii fi ayyaanan kana dura piipidha jennaan PP miti jedhan ji'a shan duraani PP dha jennaan achi miidiyaa OBN irratti dhaqee to dubbate PP miti ammalleedhan amma ofumaa isaati viidiyoodhaan gadi bahee ani daninnatii Itoophiyaa waliin dhaqee to dubbadhe warra hooggantoota faannoo waliin dubbadhe warra ONG hooggan waliin dubbadhe innaa qaama mootummaa waliinis dubbadhe uummanni biyyatti waraana nurraa dhaabaa hin barbaannu jechaa jiru. Kanaafi biyya alaa teessanii to waraana hin deeggarinaadha jedhee ofii isaatii dubbate jechaadha. Burukeen immoo PP miti naan jechaa jirti ammas.
Na adeemsi isaa kuni akkamime itti buufi guma warri jala jirtanii si akka sirriitti suubatuufi. Ashe galatoomii roobale. Ani waan kanarratti anan jechuu barbaadu duruma like no war jechuun maal jechuudha like namni jaalateetii makkee waraanatti seenu. Jaalatee nageenya ofii nama dhabeetu waraanatti seena malee jaalatee barbaadee waraanatti an seenu hin jiru jechuudha. Jechoota kana warri fayyadaman eenyu faadha? Kan akka Abiyyii fi kan akka Ayyaanatii jechuudha. Because demagogism jedhama miti Birukeen na gargaaruu dandeessi kanarra demagogism jechuun libbitirritaan namootaa arganiitoo namni nageenya hin barbaanne hin jiru addunyaa kanarra. Eenyuma yoo dho gaafatte annagaa jibbu seexana siin jedha Oromoon yoo ta'u deeme. Garuu jaalateeti miti immoo waraana keessaa seene Oromoo. Waraana keessaa seene tullu miit godhatu waraana keessaa seene jaalateeti miti jechuudha. Dabalataan maali yaaliin Oromoon wanni yaaliin maaltu jira? No waarii kana bar long time ago da yaala bar Oromoon. Har'a miti. Har'ammaa wanno abdiin inni qabu xuruursamtee dhumnaan ijoolleen isaa bosonatti galtee too falmaa fi